بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إيجا برنوتا كينا كان سجنتا دربي كيستي سجنتا سجلفا كيستي برني الدرس الثامن حروف المد واللين كجدو إرى جل قبني جرة حروف المد يجون qubee maddii jechuudha. Maddi ka jennuun dheeressuu akka jechuuti. Qubeelee dheeressuudhaaf nu gargaaran sadii akka ta'ee fi eenyufaa akka ta'an akkasumas ulaagaalee isaanii hamma tokko gabaabbinaan ilaallee jirra. Walliin ka jedhu inshaallah har'a itti fufna. Haaluma kanaan sagantaa darbe keessatti qubeelee maddii jedhamuudhaan ka beekaman alif sukuun, waaw sukuun fi yaa sukuun. Qubeen sadan kun qubee maddii jedhamuudhaan beekaman. Ulaagaan isaanii alif sukuun yookiin alif harfii maddii ta'uudhaaf ulaagaan isaa qubeen isa dura jiru fathaa ta'uu fi alifni sun sukuun ta'uu qaba. Ulaagaan isaa isa kana. Kan waaw ammoo waaw harfii maddii ta'uudhaaf yookiin dheeressuuf itti tajaajilamuudhaaf waaw sun sukuun ta'ee qubeen isa fuuldura jiru dhammaa yoo ta'e harfiin sun harfii maddii ta'a. Kan sadaffaa yaadha. Yaan harfii maddii ta'uudhaaf yaa sukuun ta'ee qubeen isa fuuldura jiru kasraa yookiin kasri ta'uu qaba. Sadan kana jechuudha. Haala kanaan gabaabbinaan ilaaluun keenya ni yaadatama. Wanti sukuun jennu asirratti mallattoodhaan hin mul'anne alif sukuun fi waaw sukuun ni jenna. Akkasumas yaa sukuun ni jenna. Sukuun irratti hin barreeffamne, mallattoon isaa irratti hin barreeffamne haa barreeffamuu baatu malee mallattoon sukuun isarra jira jechuudha. Egaa gabaabumatti mata dureen darbe haala kana dabarsuun keenya ni yaadatama. Har'a inshaallah mata duree haaraa yookiin ammoo darsima san jala ta'eetiin harfii lamaan alliin hurufa alliin jedhamuun beekaman ilaalla jechuudha. Mata duree saniif kana walitti dhufeenyi isaanii qubeen maddii sadiidha. Alif, waaw fi yaa sukuun ka ta'an jennee shartii isaanii hojii ilaallee jirra. Huruful liin immoo harfa liin waaw fi yaa sukuun ka ta'an jirri lachuu. Walitti dhufeenyi isaanii qubee kanaa jechuudha. Qubee kanniini haa ta'u malee tajaajilli isaanii tokkoo miti. Kanaafuu ka har'aa mee maal akka ta'e inshaallah walumaan kan ilaallu ta'a. Nufaana bu'aa. Harful liin yookiin harfay liin ka jedhamuun beekaman qubee lama isaanis waaw fi yaa jechuudha. Shartiin isaanii yookiin immoo ulaagaan isaanii harfii liin ta'uudhaaf qubeen isaan dura jiru fathaa ta'uu fi waaw yookiin yaan sun ammoo sukuun ta'uu jechuudha. Haala kanaan qubeen sun qubee maddii jedhamuudhaan beekama. Mee akkam akka ta'e inshaallah walumaan ilaalla. أيه تا فتحة واو سكون تو تو تا فتحة يا سكون تي تو تي ثا فتحة واو سكون ثو ثا فتحة يا سكون ثي ثو ثي دال فتحة واو سكون دو دال فتحة يا سكون دي دو دي ذا الفتحة واو سكون ذو ذا الفتحة يا سكون ذي ذو ذي را فتحة واو سكون رو را فتحة يا سكون ري رو ري زو زي سين فتحة واو سكون سو سين فتحة يا سكون سي سو سي شين فتحة واو سكون شو شين فتحة يا سكون شي شو شي صو صي ضو ضي طو طي
ضو ضي لو لي نو ني نون فتحة واو سكون نو نون فتحة يا سكون ني نو ني همزة فتحة واو سكون أو همزة فتحة يا سكون أي أو أي بو بي جو جي حو حي خو خوي عين فتحة واو سكون عو عين فتحة يا سكون عي عو عي غين فتحة واو سكون غو غين فتحة يا سكون غي غو غي فا فتحة واو سكون فو فا فتحة يا سكون في فو في قاف فتحة واو سكون قو قاف فتحة يا سكون قي قو قي كو كي ميم فتحة واو سكون مو ميم فتحة يا سكون مي مو مي واو فتحة واو سكون واو واو فتحة يا سكون وي واو وي ها فتحة واو سكون هو ها فتحة يا سكون هي هو هي يا فتحة واو سكون يو يا فتحة يا سكون يي يو يي إيجا الحمد لله أسمرتي تأمر مدرسين كن مرتي كجيتشو بربادو دوغونغور أسرتي توكو نجر فكينيف ها فتحة واو سكون هاو هاو كجيتشو قبو هو أكجيتشو ها فتحة يا سكون هاي جيتشو قبو هي أكجيتشو فكينيف كوبي برات رتيو إلالي جيم فتحة واو سكون جو كجيتشو قبو جو 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 أكجيتشو جو سغالي إسا كيسنجرو جيم فتحة يا سكون جي كجيتشو قبو جي 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 أكجيتشو كن دوغونغورا مودا إيغا ربنا متفيدمنو هاغودو إيغا سوالما قالت سغنتان هرا كان فكاتا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.